Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota channel YouTube Abduu Oromoo baga nagaan dhuftan isiniin jedheera. Akkaataa meeshaa online irraa bitachuu dandeessan isin agarsiisu waan barbaadan takka online irraa haala kamiin akka isin ajajachuu dandeessan bakka barbaadan teessanii online irraa meeshaa waan barbaadan meeshaa mana keessaa ta'e bilbila ta'e wantoota waan barbaadan hundaayyuu haala kamiin akka isin website akka fayyadamu yookaan immoo application fayyadamuudhaan bakka isin jirtanutti akka isin fidu jechuudha. Itoophiyaa keessatti teessanii ajajachuu dandeessu. Akkasuma bakka biraa bakka barbaadan teessanii online irraa meeshaa bitachuu dandeessanu isin agarsiisu jechuudha. Haala kamiin akka isin bakkuma jirtan taa'uudhaan paymentii qabaachuu isin barbaachisaa yookaan immoo akkaawuntii jechuudha. Akkaawuntii online irraa ittiin kafaltanu qabaachuu isin barbaachisaa jechuudha. Haala kamiin akka isin ittiin bitachuu dandeessan yookaan immoo online irraan ajajachuu dandeessan isin agarsiisu. Warra channel kan keenya hin beekne subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jira. Gabaabumatti AliExpress yookaan immoo Alibaba fayyadamuudhaan kan isin bitachuu dandeessan. AliExpress haala kamiin akka isin galmaa'uu dandeessan yookaan immoo ittiin galmooftanii bitachuu ajajachuu dandeessan waliin haa ilaallu jechuudha. Hammaaf Alibaba application fayyadamtanii ajajachuu dandeessu. Application isa kanadha alibaba.com kan jedhu kana. Play Store gubbaarraa ni argattu jechuudha. Play Store gubbaarra seentanii alibaba.com eegattanii barreeffattanii daawunloodii godhattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Ammallee kan biraa keessan agarsiisu. AliExpress yeroo dhihoo keessaa kan Itoophiyaa irratti meeshaa dhiyeessuudhaaf kontiraataa fuudhee yookaan immoo bakka isin jirtan Itoophiyaa keessa ta'e bakka barbaadetti meeshaa isiniif dhiyeessuudhaaf qophaa'ee jirudha jechuudha. AliExpress kana argachuudhaaf Play Store irraa appii isaa oriijinaala argattanu weebsaayitii Samsung internet irra eegasiintan yookaan immoo Google Chrome irra seenuudhaan weebsaayitii jiraa ni argattu jechuudha. Samsung internet irra eegasiintan yookaan browser matakka irra seenuudhaan weebsaayitiin jiraadha awwalatti ni argama. Fakkeenyaaf haala kanaan eegasini baname. Haala kana yeroo inni banu AliExpress bakka lama jira asirratti AliExpress kan jiruu fi online kan jedhu wantoota lama jiru jechuudha. Asirra online irraan ajajuudhaaf akkaawuntii isin barbaachisa. Akkaawuntii online irraa ittiin kafaltan jechuudha. Akkaawuntii namoonni hin beekne hin jirtanu paymentii qabaachuu qabdu. Akkasuma postal koodii bakka jirtanu qabaachuu qabdu jechuudha. Paymentii kan ittiin kafaltan online irratti maallaqa Itoophiyaatiin karaa baankii irraallee kafaluu dandeessu. Paymentii kana banachuu dandeessu yookaan immoo paymentii eega banattanii kaatanii ajajuu dandeessuudha. Meeshaa kana kan isin kafaluu dandeessan meeshaan kun awwalas kafaltanii yookaan kafaltanii innaan isin dhufuu danda'a. Akkasuma eega dhufees nan kafalettanii waa takka waasii yookaan immoo masrajaa waa takka qabsiisuudhaan ajajachuu yookaan waammachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu websaayitii jira as keessatti ni argattu. As keessa seenuudhaan waan barbaadan takka awwala sign in kan jettu gochuudha. Sign in gochuu dandeessu. Sign in kan jedhu asirratti register godheera yookaan immoo ban isin jira. Registerii fi sign in isin baasaa jechuudha gubbaa harka bitaa kaa'atte. Sign in jechuun akkaawuntii qabaatan ittiin seenuudha. Register yookaan immoo haaraa banuudha. Kanaafuu amma akka isin agarsiisu asirraa akka isin ajajachuu dandeessan akka isin agarsiisuu qabu yookaan akka isin paymentii yoo qabaattan haala kamiin akka isin sign in yookaan login gootanii bitachuu dandeessan immoo namoonni yoo ammaaf namoonni barbaadan yoo jiraattan AliExpress qophaa'ee wantoota addeenya baheedha kun namoonni baay'een ni beektu akkasuma namni baay'een dhageessanii jirtu. Itoophiyaa keessatti akka inni qodaa dhiyeessuudhaaf addeenya qophaa'ee jira. Duraan Alibaba application fayyadamuudhaan namoonni baay'een bitataa turanii ammaaf kanaafuu warri nageen jirtanu yookaan immoo warri itti fayyadamaa hin jirre application Alibaba keessa nu allee ajajachuu dandeessu. Kunis akkaawuntii isin barbaachisa. Akkaawuntii ittiin kafaltan online irraan jechuudha. Gara maallaqa Itoophiyaatti illee jijjiirtanii meeqa akka ta'u qodaan online irra jiru kun maallaqa Itoophiyaatti hogguu jijjiiramee meeqa taasa jedhuu fi jijjiirtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Gubbaa kana irraa bakka duraa tuquudhaan maallaqa Itoophiyaatti hogguu jijjiiramee meeqa taasa jedhuuf maallaqa keessa ni barbaaddu. Birii Itoophiyaatti birii wantoota doolaaraan mul'ifamu kana birii Itoophiyaatti meeqa ta'a qodaan hammanni jettanii waan takka waan asirratti argitanii bitachuu barbaadan takka maallaqa Itoophiyaatiin meeqa akka ta'u ilaaltanii tumayyuu arguu dandeessu jechuudha. Asirratti birii Itoophiyaatiin isinii bahee jira kun asirratti. Kanaaf asirra seenuudhaan jijjiirachuu dandeessu. Bakka illee bakkuma jirtan Itoophiyaa jettanii asirra kaawwachuu dandeessu. Postal koodii isin gaafata wantoota adda addaa. Akkuma nama isinitti meeqa akkaawuntii reejistar eega gootanii kaatanii bakka jirtan himuudhaan lookishiniidhaan akka jirri isinii fidan yookaan immoo isinii ajajan jechuudha. Kanaaf maallaqa Itoophiyaatiin kafaluu dandeessu jechuudha. Wantoota asirra jiran hundaayyuu gara birii Itoophiyaatti hogguu jiramu haala kanaan kan inni isin agarsiisu. Birii Itoophiyaa birii meeqa ta'a qodaan takka motoriin tokko yookaan immoo bilbila barbaadan waan barbaadan hundaayyuu searchii gochuudhaan bakka gurraatti kaatuquudhaan waan barbaadan hundaa search gochuudhaan illee barbaadan yookaan barreessuudhaan isinii fida yoo isin barreeffattan qodaa barbaadan hundaa asirraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala salphaatiin cinqii takka malee osoo hin rakkatin asirraa ajajachuu dandeessu. Haala kanaan kan isin ilaaluu yookaan immoo ajajuu dandeessan maallaqa birrii meeqa akka ta'u asirratti ilaaluu dandeessanii fakkeenyaaf messengeraan akka jedhu isin qunnamanu asirrallee sign in gootanii messengeraa wal qunnamsiisuudhaan ajajachuu dandeessu. Bakka isin jirtanu chaatii isin barreessaa yookaan barreeffamaa illee jara waliin haasaa qodaan isin bira dhufuu akkasuma ni danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan kan isin fayyadamuu dandeessan websaayitii AliExpress kan jedhu fayyadamuudhaan illee ajajuun jarreen kun lamaan walumaan ni deemu.
Alibaba amma tureera kun eega namni itti fayyadamuu jalqabee kun turee jira. Appiisaallee namoonni baay'ee itti fayyadamaa jiru yookaan irraan ajajataa jiru. AliExpress illee appilikeeshinii isaa hanga inni gadhiisutti weebsaayitii jira gaa bakka hammas hin agarsiisee argachuu dandeessu. Haala kanaan meeshaa barbaadan takka ajajachuu dandeessu isin jedha. Akka isinirra jiraatu akkaawuntii qabaachuudha paayimentii ittiin kafaltanu. Maallaqa kana gaa yoo ragaa yookaan masrajaa waan ittiin nam takka masrajaa waa qabaattan yogguu dhufellee kafaluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu akkaawuntiin barbaachisaa poostaal koodiin bakki isin jirtanu adiraashaan itti guuttanii eeggatanii kana ajajachuudhaaf yoo isin galuu jaatte akkasuma komentii na barreessaa isin namoonni ajajachuudhaaf qophooftanii yookaan immoo bitachuudhaaf isin galuu didee yoo jiraattan komentii na barreessuun nagaafadhaa isin jedha. Barnoonni irraa asumatti dhaabataa kana lameen itti fayyadamuu hin dagatinaa appilikeeshinii yookaan weebsaayitii kaalaman kana keessaa waan isin galuu jaatte komentii na kaasaa isin jedha. Barnoota dabalataatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura.